Abdaliqeen Zambiyaan qabda gamgeettii sagantaa keessatti sanbeessifna kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii dhaabni badhaadhinaa filannoo dabreen magaalaa Finfinnee keessatti teessoowwan maree magaalichaa hedduu injifachuun bulchiinsa magaalichaa haaraa Arrijaar Aadde Adaanach Abeebee kan waggaa tokkoo fi kantiibaa itti aantuu magaalichaa ta'uun hojjechaa turte kantiibaa magaalichaa ta'uun muudamte Galaana Balaay gabaas qaba. Dhaabni badhaadhinaa kan filannoo biyyaalessaa waxabajjii darbee gaggeeffameen magaalaa Finfinnee keessatti teessoo mana maree magaalichaa hedduu injifate bulchiinsa magaalichaa haaraa har'a ijaareera. Kantiibaa magaalittii ta'uun mana marichaan kan filataman Aadde Adaanach Abeebee miseensota kaabinee isaanii haaraa mana marichaaf dhiyeessuun raggaasifataniiru. Dhaabbilee siyaasaa mormituu keessaa kanneen filannoo irratti hirmaatanii sagalee injifachuuf isaan gargaaruun argatiin keessaa dhaabota Izemaa fi Abin irraa namootni lama kaabinee haaraa miseensota 18 of keessaa qabu keessatti hammatamaniiru. Hooggansa dhaaba Abin kataan obbo Yusuf Ibrahim hoogganaa bulchiinsa qabeenya mootummaa bulchiinsa magaalichaa ta'uun yeroo muudaman hooggansa dhaaba Izemaa kataan obbo Girmaa Seifuu ammoo miseensa kaabinee bulchiinsichaa fi koomishinara koomishinii investimentii magaalichaa ta'uun muudaman. Kaabinee haaraa bulchiinsi magaalaa Finfinnee hundeesse keessa hooggansa dhaaba mormituu hammatamaniin alattis kanneen sadarkaa ministirummaa irratti tajaajilaa turanis gadi bu'uun bulchiinsa magaalaatti muudamni kennameeraaf. Jiyootaaf ministira ittisaa biyyattii ta'uun tajaajilaa akka turan Dr. Qanaa Yaadataa hoogganaa biiroo nageenyaaf tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uun muudamanii jiru. Ministira aadaa fi turizimii mootummaa federaalaa akka turan Dr. Hiruut Kaasaawus gara bulchiinsa magaalaatti gadi bu'uun hooggantuu biiroo aadaaf turizimii ta'uun muudamanii jiru. Kantiibaa dubartii jalqabaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uun kan muudaman Aadde Adaanach Abeebee haasaa taasisaniin bulchiinsi magaalichaa uummata magaalittii qaala'insa jireenyaan miidhamaa jiru bayyanachiisuuf akka hojjetan dubbataniiru. Naannoo Benishangul Gumuz godina Matakal ana dibaaxii keessatti haleellaa milishtoonni naannoo Amaaraa guyyaa ayyaana masqalaa raawwataman jedhameen namoonni 5 ajjeefamuu fi hedduun baqachuu jiraatonni himan. Jiraatonni BBC'n dubbisee haleellaan kun ana dibaaxii ganda Caancoo jedhamutti kalee guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 5:7 jidduutti akka ta'e himan. Haleellaan kun yeroo raawwatu naannicha akka ture ka dubbatu obbo Abdiisa Gurmuu haleellaa raawwachuun dura akeekkachiisa kennanii turanii jedhu. Naannoo sana jirra turre utuu ayyaana masqalaa kabajachaa jirru lafti nagaadhaan utuma jirru dhufanii dhukaasa nurratti banan. Achi booda namoota baay'ee nu jalaa miidhanii mana keessatti illee namoota baay'ee nu jalaa gubanii namootiin umuriin baay'ee deeman baqatanii ba'anii baqachuu hin dandeenye namootiin dhukkubsatanii jiran namoota baay'ee nu jalaati miidhanii kaleessa. Warri dhukaasa banu warra kamii? Miliishota naannoo Amaaraatii dhufanidha. Wattaaddaruma naannoo Amaaraa kana karaa kallattii baay'eetiin dhufanii nutti seenanii garuu tilmaamaan lakkoofsi isaanii gara 100 olii ta'u malee 100 gadi hin ta'an. Konkolaataadhaan dhufanii? Lukaan dhufanii gartee Gaalessaa ganda Gaalessaa kan jedhamu nutti dhiyoodha sababa ta'eef achitti buufatanii beeziin isaanii achi isaan kun immoo lukaan dhufanii gamala ce'aniiti kan isaan safara irratti mandara keenya irratti dhukaasa banan. Wanti isinitti dubbatan hawaasatti wanti dubbatan ture haleellaa banuu isaaniitiin dura? Guyyaa 2 dura dhufanii turanii uummanni duraanii Amaaronni achi keessa ganda keenya keessa turanii ganda Caancoo sana keessa baay'inaan turanii buqqaanii ba'anii naannoo Amaaraa keessa turanii waan deemaniifi maatii isaanii dhiisanii ba'anii erga ta'eeti isiniyyuu ba'uu qabdu isinii akkuma isaanii buqqa'uu qabdu waan jedhanii nu dorsisan qabu yoon baatan ta'e isinirratti tarkaanfii fudhannaa mana keessan gubnaa isin ajjeefnaa jedhanii nu dorsisanii nutti dhaadatanii deemanii turan. Lakkoofsaan gara mana 10 ta'a kan gubate. Namni du'e hoo hagam ta'a? Kan beekame nam 5. Dubartii mucaa daa'ima waggaa 2 qabdu wajjin dabalatee jaarsolii umuriin deemanii dabalatee namoonni 5 beekameera. Kun lakkoofsi kun kanaa olii dabalamuu danda'a. Amma yeroodhaaf namni baqatee naasuudhaan baqatee jira waan ta'eef namoota jiraniif namoota du'an addaan baafannee sirriitti baruu hin dandeenye. Baqadhee ofii koo harmee koo wajjin waliin arginan jira. Neetworkii silkii illee yaallee dadhabnee lafa harmeen koo jirtullee beeku amma kana. Jiraatan Matakal amma yaaddoo nageenyaaf jecha bakka jira kinibsi nu gaafate obbo Tamasgeen Gammachuu haal godinicha jiruu fi miidhama dhaqqabee ilaalchisee BBCf odeeffannoo kenna. Ammaaf daataa harka keenyarra jiru nama 5 kan du'e
Keessattuu dubartiin gudaree mashashaa injifataa jedhamtu kun dubartii haadha mucaa waggaa lamaa mucaa ishee wajjin kan qalamte mana keessatti namni olaanaa mootii jedhamu akkasuma nama isayyuu sammuu dhukkubsataadha namni kuni baqannaa dadhabachuma keessatti kan ajjeefame mana keessatti abiddaa wajjin jechuudha abiddaan gubanii mana kana qofaa miti kan isaan raawwatan nama Biraanuu Nuqus jedhamu gaafa ibsaan gubatu galgala masqala borga nama masqala magaala keessatti qabanii ajjeesaniitu biirii bishaanii keessa buusaniinnaan iyyuu haayilii sidaamaa dhimma kana hordofeetu biirii keessaa bakka amni mootummaa jirutti harkifamee kan ba'e reessi namaa kanan dumaa kan raawwatan warra achi buufatee taa'u kana ifaa ifatti bari eenyuyyuu isaaniin dhorkuu hin dandeenye humni addaa naannoo sidaamaallee humna isaa oli taanaan isaanitti dubbachuu hin dandeenyam. Sababni haleellaawwan kanaa maa inni? Waa tokko sababni hin jiru. Uummata kanarraati dursanii qawwee hiikan. Amma ganda kaleessa gaafa yaana irratti kun ta'e godaanaatii baadiyyaadhaatii magaalatti galaa jedha. Maali jennaan humni hidhatee jiru lagaa dhufee buddeena isin bira waan nyaatuuf isin buqqaatanii magaalatti hin galtanoo ta'e manaa wajjin isin gumna. Uummanni inni kaan buqqa'ee namaraa buqqa'ee deemeera isin immoo lagatti uummata kana qallabaa jirtu buqqa'aa jedhan. Garam dhannaa. Qees maatii qonneerraa dhiifnee garamitti deemnaa jennaan dursanii maal godhan qawwee 17 adugaaf tokkotti irraa hiikan. Erga hiikanii boodadha akka isaan qawwee hin qabne qullaatuu baranii dhaqanii waan kana irratti raawwatan. Ofii haalli naannoo Matakkal ture wayyaa jira waan jedhutu ture. Dhuguma wayyoon tureeraa? Raayyaan ittisa biyyaa ofiisaa tasgabbeessee isaaniinis itti deebisee qubachiisee nama gara magaalaatti namni dhufee taa'ee bakka jirutti nagaa jireenya jalqabee ture. Kan warra gumbi kan dubbatu hin jiru iyyuu malee taatee taha maskalaa guyyaa lama dura gandoota gumbii seenanii akkasuma akka Oromoo irratti godhan ganda Angitook jedhamu daangaa Amaaraarra kan jiru guutuu mandara sanaas kan isaan gubanii barbadeessan obbolaan lamaan kan akka Jaanee Bahus, Habtaamuu Bahus, Esaaqii Maanguuf, Zibee Farradee, Zeezee Kiwii, Wuufit Gidim kan jedhaman isaan kun gunzoonni kun mana isaanii keessatti kan isaan cafacafanii fitan. Namoota lafa buqqisanii barbadeessuutti kan bobba'an malee nagaa kabachiisaa hin jiran hin jira. Haleellaa jiraatonni BBC'tti himan kan ilaalchise hoogganaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Kataan obbo Mallasee Bayyaanaaf bilbilaan haleellaa kana ilaalchise odeeffannoo akka hin qabnee fi yeroo qulqulleeffatan ibsa nuu kennuu him. Haleellaa kanaa fi qaam jiraatonni milishaa naannoo Amaaraa himataniifis naannoo Amaaraa irra deebii argachuuf yaalii goonee hin milkoofne. Dhaggeeffattootteen kun raadiyoo BBC Afaan Oromooti amma oduu gabaabaa addunyaa isaniif dhiyeessa jalqabaanii Jarmaniitti dhalatuun Eertiraa miseensa paarlamaa Jarman ta'uun filatamte dubartiin Aawwet jedhamtu Eertiraa dhalattee umrii waggaa 6tti maatisii waliin gara Jarmaniitti godaanuun achi guddatte kun yeroo jalqabaa ka dubartiin sanyii gurraachaa miseensa paarlamaa Jarmanii taate. Weellisaan Ameerikaa Arkeeliin beekamtiisa fayyadamuun waggoota 20 fi haleellaa saalaa dubartootaa fi daa'imman irratti geggeessaa turuu isaa mirkanaa'e. Dhaddachi torbaanota 6 geggeeffame irratti namooti simatan 11 dubartoota 9 fi dhiirota 2 haleellaa fi qaannifamuu saala erga'ee dubbatan. Caamsaa 4 irratti murtoon adabbii kan irratti dabru yoo ta'u hidha umrii guutuun adabamuu danda'a jedhan. Mootummaa Naayijeeriyaa paaspoortii namoota 2,000 olii waggaa tokkoof dhaabuu ibsiti. Namoonni kunneen biyya alaarraa dhufuun qajeelfama koronaa ittisuuf kaan cabsuu himan. Akka seera biyyattiitti namoonni biyya alaarraa dhufan guyyoota 14 fi namoota irraa addaan ba'uu qaban. Liqeen Chaayinaa kan mootummaan Zambiyaa qabdu biliyoon 6.6 ol ta'u qorannoon haaraan agarsiifte. Asiin dura Zambiyaan liqee biliyoon 3.4 ta'uu qabu himte. Haa ta'u malee pireezidantiin haaraan Haayikaandee Hichileeman mootummaa qabeen hin qabne dhaalee jechuun BBC'tti hime ture. Dinagdeen Itoophiyaa waggoota 8 dabranii kaasee fooyya'insa ol deema don taane laafaa deemuun qisaasamaa fi rakkoo hama dabaluu ogeeyyiin dinagdee him. Naga dhabiinsi biyyattii keessatti gamlixaa, kibbaa, jiddu galeessaa fi naannoo kaabaatti eegalee rakkoo duraanuu jirtuu oowwisuun damee dinagdee hundirraatti dhiibbaa geessis. Faalii jabaan falamuu baannanii beelii hamaan kamuu caalu biyyattiitti dhufuu hin oolu jedha hayyuun saayinsii dinagdee Dr. Guutuu Teessoo. Haalam jiruun haal dinagdee kam jiruu fi haalli uummata akkam jiraan eegala. Qaala'insi jireenyaa seenaa Itoophiyaa keessatti hamma ol ka'ee hin beekne ol ka'eetti jira. Umurii waggaa takkaa keessatti persentii 5%, 360 ol ka'eetti jira. Kan mootummaan itti amanee fudhatee naannoo persentii 40 fi naannoo sanatti qaala'insi jireenyaa akka jiru iyyuu mootummaan amanee fudhateetti jira jechaadha. Persentii 40 jechaan dinagdee kam keessatti iyyuu fudhatama kan hin qabneen infleeshin yookaan gatii dabaluu kan jedhu yoo xiqqaate dabil dijiitii galuun irra hin jiru. Kun egaan bu'aa rakkoo dinagdeen Itoophiyaa maal keessa akka jirtuu fi qisaasama akkamii keessa akka
jirtu kan mul'isudha jechuudha. Irra jireessi uummata keenya harki 85 hanga harka 90 kallattiidhaan qonnatti hirkata. Qonni kun immoo amma gaanoo keessumatti ganna kana Tigraay guutummaa guutuutti qonna hin qabu. Walloon kaabii qonna hin qabu. Gondar kaabii qonna hin qabu. Kan akka Wallaggaaf Beenishaangul kan kibba Itoophiyaallee akkasuma kan gara Gujiis gara Booranaas ta'uu rakkoo baay'ee hamaadhaaf rakkisaa ta'e keessa haadha kan inni jiru egaanii ammas beelli mul'achaa jira. Ka qonnaa ala jiru hojii daldalaa hojii industiriiti. Industirii jajjabuu meegaa industirii kan ta'an kan argamu naannoo Tigraay keessatti kan argamutu caalaa industiriiwwan naannoo Tigraay keessatti argaman kan qorichaa, kan sibiilaa, kan simintoo, kan konkolaataa, kan industirii gurguddoon garaagaraa loliisaa dhufe kanarraa kan ka'e tootaalii daameejii ta'ee badee buqqee manca'eeti jira. Kan biraan hojii dhabdummaadha. Hojii dhabdummaa hojii haarawaa miliyoona 2 waggaatti uumnu haa afuutii warruma hojiirra jiran deebisanii gara hojiitti hojii keessatti qusachuun hambisuun danqa akkama ta'e ilaaluun jira. Dr. Guutuu asiin dura waan kanirra haasofne turre dhimma kanirraatti jijjiiramee uumaatu jira. Qala'iinsi haa jiraatu malee kutaalee biyya adda addaatti namoonni akka gaarii jiraatan fakkaatan jedhan. Gamkaaniin ammoo naannolee daangaa irra jiran fakkeenya namoonni godina Boorana jiraatan jireenyi baay'ee tulfaachuu himan. Garaagarummaa kan maaltu fidi? Qaala'insi jireenyaa baay'ee dabalaati jira. Har'a kuduraaf mudurri biyya kana keessatti oomishamu kan kiiloon shunkurtii tokko birrii 50 galeera. Fakkeenyaaf ji'oota 7 dura gaafa haasofnu naannoo birrii 30 fa'aa yeroo inni itti turetu jira. Qaala'insi jireenyaa kun immoo irra jireessa kan inni itti hammaachaa jiru ummati baadiyyaa jiru ummati caalaatti jabaachuu danda'a. Tokkoffaa oomishi kun baay'eensaa keessumatti kan industirii hojii wal qabatan giddugala biyyaatiitu gara kutaa biyyaatti gadhaqa. Kanaaf Finfinnee irratti irra gatiinsaa gadi bu'a malee baadiyyaatti irra gadi bu'u jechuudha. Magaalota gurguddaa keessatti namni hanga jiraachuu dadhabutti kan inni itti ga'aa jiru. Hanga kiraa manaa kaffalachuu dadhabu, hanga ilmaan isaa mana barumsaatti argachuu dadhabu, hanga hojii hojjetuu fi galii ga'aa dhabutti ga'eeti jira jechaadha. Yeroo gara yerootti fooyya'insaatu jira. Utuu hin taane yeroo gara yerootti miidhama jiru himuudhaaf. Akka timtuutti haalli kun ammallee hammaachuuf deema. Kun itti fufnanii uummati rakkoo guddaa keessa jiraachuuf deema. Uummati maal ta'uu qaba? Taaleen dinagdeen Itoophiyaa fuulduraan akkamiin bayanachuu dandeetti? Amma rakkoon kun akkasitti itti fufnaanii rakkoo qisaasama hamaadha kan inni fidee dhufu. Sooshaal kiraayisiisiitti geessa kun namni gaafa hojii dhabu walii obsuu, wal danda'uu, wal kabajuu, walirraa bitanii walitti gurguruu, nagaa walii kennuu inni jedhu kun sooshaal kiraayisii hamaa fudhatee dhufuu danda'a. Amma namoota daandiirra namoota kadhatan, namoota harka namaa eeggatan yeroo gara yerootti dabalaa jiru. Maatii diiguu danda'a. Wanti hin hafne poolitikaal kiraayisiisii. Har'a poolisiin of jiraachisuu hin danda'u yoo ta'e, raayyaan ittisa biyyaa of jiraachisuu hin danda'u ta'e, nagee biyya kana eegan of jiraachisuu hin danda'a yoo ta'e, akkuma muuxannoo biyya biraa diigama biyyaallee fiduu danda'a jechaadha. Maddi rakkoo kana ifaadhaa nagaa dhabuu biyya kana loliisa biyya kana jirtu kana fidi. Nagaan iddootti hin deebine taanaan namni bitee hin gurguru, investii hin godhu, abbaan qabeenyaa gara biyya kanaa hin dhufu, qote bulaan gadi bahee hin qotatu, nagaa deebisanii ijaaruu irratti biyya kana gara loliisaatii gara nagaa duwwaa irratti fiduu irratti wareegamni kaffalamee gara sanatti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Ulfaadhu Dr. Guutuu. Baay'ee galatoomaa. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaasi galgal kanaa gara hormaaf gara ormaa hin beekan hiikan isa san biraatti maani kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Galaana Balaay gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessaan Aslii Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhaan bulaa. Maayikireeshiniitti baga nagaan dhufte.